Harka fuun akkam jirtu daawwattoota Qubee TV oduu qubee kanaa kan sinitti manileensaa hordofaadha. Waldaan Barsiisota Itoophiyaa murtee ministeerri barnootaa barumsi waqtii gannaa bara kanaaf hin jiru jedhee irra deebiin akka ilaalamu gaafate. Akkuma yaadatamu ministeerri barnootaa yaada dhahaa sirna barnoota biyyattii sababoota garaagaraan jeeqame bakkatti deebisuuf jedhuun xalayaa yuunivarsiitota biyyattiif gaafa adoolessa 25 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barreesseen bara kanaaf barnoonni waqtii gannaa akka hin jiraanne ibsee ture. Qubee TV'nis dhimmicha gabaasuun isaa ni yaadatama. Haaluma kanaan waldaan Barsiisota Itoophiyaa immoo xalayaa guyyaa kaleessaa adoolessa 26 bara 2015 biirichatti hooggansaa damee dhimmoota barnootaatiif barreesseen murteen darbe kun irra deebiin akka ilaalamu gaafate. Xalayaan waldichi kutaa hooggansa kanaaf barreesse kun akka jedhutti bara 2012 fi bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti sababa weerara COVID-19 fi waraana kaaba biyyattiitti deemaa tureen wal qabatee barnoonni waqtii gannaa kun addaan cituu isaa yaadachiisuun sababa kanaan immoo sadarkaan gulantaa guddina barsiisotaa rakkina keessa galuu isaa barnoonni fooyyeffannaa ogummaan hafuun barsiisonni fooyyeffannaa ogummaa fi guddina miindaa irratti rakkachaa jiraachuu fi barsiisota barnoota dhowwachuun sirna barnootaa haaraa amma biyyattiitti diriire waliinuu kan hin deemne ta'uu ibsuun murtichi yeroo gabaabaa keessatti irra deebiin akka ilaalamu xalayaa isaa kanaan gaafate. Bulchiinsa magaalaa Bishooftuu kutaa magaalaa Duukamitti xaa'oon seeraan ala warshaa tokko keessatti kuufamee ture to'atame. Bulchiinsa magaalaa Bishooftuu kutaa magaalaa Duukamitti xaa'oon seeraan ala warshaa tokko keessatti kuufamee ture to'atamuun himame. Ministeerri qonnaa biiroon qonnaa Oromiyaa fi ejensiin waldaalee hojii gamtaa qindoominaan sakatta'insa taasisaniin magaalaa Bishooftuu kutaa magaalaa Duukamitti xaa'oon kuntaalii 206 warshaa mukaa maayilsii jedhamu keessatti seeraan ala kuufamee to'atamuu isaa ministeerri qonnaa beeksise. Xaa'oon seeraan ala kuufame kunis qaamolee nageenyaan to'atamuu isaa odeeffannoon ministeera qonnaa irraa argame ni mul'isa. Godina Arsii Lixaa aanaa Aadaa Abbaatti rooba cimaa roobeen ooyiruu fi oomisha qonnaan bultootaa irratti miidhaan ga'e. Godina Arsii Lixaa aanaa Aadaa Abbaatti rooba cimaa adoolessa 25 fi 26 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti roobeen ooyiruu qonnaan bultoota gandoota Waashaa, Aloolaa, Haroo, Saaqaa, Furaannaa, Garaddilloo, Buchaa fi Ejersaatti biqilaa lafaa ba'aa jiru irratti miidhaa cimaa qaqqabsiise. Akka ibsi waajjira sabquunnamtii godina Arsii Lixaa jedhutti miidhaa qaqqabe kanaan midhaan qamadii, baaqelaa, garbuu fi qullubbii qonnaan bultoota ooyiruu irra jiruu fi oomisha arfaasaa sassaabamee ooyiruu keessa jiru lolaan fudhachuu isaa hime. Waajjira qonnaa godinichaatti abbaan adeemsa misooma midhaanii fi oomisha biqiltuu obbo Hussein Ibroo tibba kana rooba cimaa roobaa jiruun miidhaan garaagaraa qonnaan bultoota irra ga'aa jiraachuu ibsuun kan guyyaa kaleessaa qaqqabe kun ulfaataa ta'uu isaa ibsan. Kan daawwachaa jirtan oduu qubeeti. Oduu maddeen alaarraa arganne isinitti hima. Pirezidaantiin Ruwaandaa Pool Kaagameen intala isaaniif muudama haaraa kennan. Pirezidaantiin Ruwaandaa Pool Kaagameen intala isaanii ganda 29 Aangee Kaagamee itti aantuu daayirektara olaanaa imaammata tarsiimoo biyyattii taasisuun muudan. Aangee Kaagameen Ameerikaatti saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaa kan baratte yoo ta'u bara 2019 akka lakkoofsa Awurooppaa irraa eegaltee gorsituu imaammata pirezidaantii Pool Kaagamee ta'uun hojjechaa turte. Pirezidaantii Kaagameen kan durfamu walgahii kaabineen biyyattiitti taasiseen muudama Aangee Kaagamee kana malee ambaasaadarootas muudee jira. Walgahicha irrattis ambaasaadaronni Itoophiyaa, Moorookoo, Masrii fi Giinii muudamuu isaanii BBC'n gabaase. Ijoolleen pirezidaantii Kaagamee sadii mootummaa isaanii jalatti hojjechaa kan jiran yoo ta'u, ilmi isaanii hangafaa Ivaan Kaagameen dura ta'aa boordii dhaabbilee misoomaa yoo ta'u, raayyaa ittisa Ruwaandaa keessatti waardiyaa pirezidaantii keessatti hojjechaa akka jirutu himame. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp himannaa haaraa irratti dhiyaateef kamisarraa mana murtiitti akka dhiyaatantu himame. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp himannaa haaraa hagayya tokko bara 2023 akka lakkoofsa Awurooppaatti jechuun kibxata darbe irratti dhiyaateef kamisarraa mana murtii federaalaatti ni dhiyaatu jedhame. Himannaan haaraan pirezidaantii duraanii irratti kibxata dheengaddaa dhiyaate kun qabxiiwwan 4 kan of keessaa qabu yoo ta'u, akka waliigalaatti garuu bu'aa filannoo bara 2020 humnaan injijjiirsuuf yaalii taasisuu fi deeggartoota isaanii hokkoraaf kakaasuu isaaniitiif akka ta'etu ibsame. Abbaan alangaa Jaak Ismiis himannaa kana ilaalchisee ibsa
kenneen akka jedhetti haleellaan amajjii 6 bara 2021 teessoo mootummaa yookiin Capital Hill irratti raawwatame haala kanaan dura mul'atee hin beekneen haleellaa teessoo dimokiraasii Ameerikaa irratti raawwatamedha jechuun ibsan. Doonaald Tiraamp filannoo biyyattiitti bara 2024 taasifamuuf deemu irratti dorgomuudhaaf duula na filadhaarra kan jiran yoo ta'u, jaarmiyaan duula filannoo isaanii qindeessu himannaa haaraa isaanii irratti dhiyaate kan ilaalchisuun ibsa baaseen akka jedhetti Tiraamp yeroo hundumaa seeraa fi heera akka hordofan heeruun gorsa ogeessota seeraa bebbeekamoo ta'aniin akka deeggaraman ibse. Tiraamp amma himannaa irratti dhiyaate kanaan yoo mana murtiitti dhiyaatan inni har'aa ji'a lama keessatti yeroo lammaffaaf dhiyaachuu isaanii ta'a. Beellamamee akka jiru ni yaadatama. Kanaan dura sababa galmee mootummaa icciitiidhaan qabamuu qabuu fi nama dhuunfaa harka taa'uu hin qabne karaa seeraan alaatiin mana isaanii keessa kaawwatanii argamuu isaaniitiin himannaan irratti dhiyaate mana murtiitti ilaalamaa akka jiruu fi dhimmichi ji'a caamsaa bara dhufutti beellamamee akka jiru ni yaadatama. Oduu ispoortiitiin Gareen kubbaa miilaa biyyaalessa Itoophiyaa tapha michoomaa guyyaanaa waliin taphate injifate. Gareen kubbaa miilaa biyyaalessaa Itoophiyaa gara Ameerikaatti imaluun tapha michoomaa kilaba guyyaanaa waliin taphate galchii goolii 2-2 injifate. Shimallis Baqqalaa daqiiqaa 11:76 irratti waaliyaawwaniif goolii 2 galche. Tapha waaliyaawwan kilaba biyyaalessaa Kaaribiyaanii guyyaanaa waliin Waashingten DC istaadiyeemii Segree Fiildiitti taasisan kana irratti dhalattoonni Itoophiyaa dirreetti argamuun jajjabeessaa turuu isaanii ragaan Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Hangam maatti kan daawwachaa turtan oduu qubeeti. Oduu qubee waliin ani Leensaa hordofaan ture. Qophiileen qubeetii fi kanneen biroon itti fufu. Isaan waliin turtii gaarii gama kootiin nagaatti.